Ayyee nashamaa akkam jirtu hordoftootaaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqennaa galatu egaa kun guyyaa irraa kan immoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan imo irratti wanta muraasa wanta sirriitti isin fayyadu isinitti agarsiisuudhaaf dhufeetiin jira jechuudha. Wanta kana gaaffii kana karaa keessaa namoota baay'eetu na gaggaafatee jira. Kanaafan deebii itti kennuudhaaf dhufee jechuudha. Innis immoo maal yoo jettanii imo irratti fakkeenyaaf amma namoota wajjin barreeffamoota garaagaraa waliif barreessitanii nama sana utuu barreessitanii fi energinii fi abbaa sana bukkeetii gaa yookiin immoo wanta isin addana irratti barreessitanii erguuf kaatan sana osoo isin barreessitanii fixxanii sanniin godhiintu namni suni ni arga jechuudha, ni arga. Kanaaf wanti isin gochuutii qabdanii kana akkaataa itti dhokfachuutii dandeessan kanneen na gaafataniifan deebii isiniif kennuudhaaf dhufee jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf akkam gooneetu yennaa barreeffama barreessinu amma gaafanuun iddoo kanarra cuqaasnee sandi goonee erginuutti akkamittiin dhoksuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana gochuu fi wanti nuun goonu jechuudha gara siitingii deemneetu jechuudha kan inni wanta kana amma gaafa nuun sandi goonutti akka namni tokko inni ilaalle kan godhachuutii dandeenyu jechuudha. Wantichi isiniif galee jira dheetii yaada. Kun iddoo kanarratti jechuudha mallattoon tuqaan sadan kana ni jirti jechuudha. Kanaaf ishee kana keessa seenuudhaan gara siitingii ni dhuftu jechuudha daawwattootiyya. Achi booda gara siitingii kana keessa ergi seentanii akka kanatti isiniif baase jechuudha. Achi booda erginni akka kanatti isiniif baase xiqqoo ishee gadi siqtu jechuudha. Bifa kanaatiin erga akka kanaatti gadi siqtanii iddoo kanarra jechuudha privacy kan jettu jirti jechuudha. Privacy kana keessa seenuudhaan sirreeffachuu ni danda'ama jechuudha. Privacy kana keessa al tokkootiif ennaa seentanii wanti inni isiniif fidu kunoo bifa kanaatiinidha jechuudha. Amma iddoo kanarrattidha jechuudha rakkoon isaa jechuudha. Iddoo kanarratti real time chat kan jettu kun jechuudha. Sababa kanaati jechuudha wanta isin barreessitanii qaxxaa yeroo masana namni sun kan inni osoo isin barreessitanii fiixin isin faana ilaalaati deemu jechuudha. Kanaaf isa dhoksuudhaaf kunoo iddoo kanarraati jechuudha kan isin irraa kaastanii kunoo ishee kana cuqaasuudhaan irraa kaasuu ni dandeessu jechuudha. Amma yennaa bifa kanaatiin irraa kaastanii kun duwwaa ta'uu ishee bartanii namni tokko innaa isin barreeffama barreessan isin faana ilaalaa hin deemu jechuudha. Inni kan biraan waa'ee onlaayinii jechuudha. Onlaayinii irra jiraachuuf keessanii dhiisuu keessan kan isin itti dhokfatanii kunoo laasti siin kan jettu jirti jechuudha. Laasti siinii kana keessa seenuudha jechuudha. Namoonni baay'een garuu akkanatti hintanitti wanti kun hin hojjetu nobody ennaan godheeti jiru namni onlaayinii irra jiraachuu koof dhiisuu koo ni arga ammayyuu jettanii kanneen na gaafatanii fi sirriidha arguu ni danda'a jechuudha. Hojjechuu dhiisuu ni danda'a. Sababni isaa immoo imoonii gosa lamatu jira, kan qarshiin bitamuu fi kan qarshiin hin bitamne jedhee isin barsiiseetiin jira. Kan qarshiin bitamu sana tola qarshii tokko osoo of harkaa hin baasini akkaataa haala tola ta'eetiin itti argachuutti dandeessan viidiyoo isaa isiniif hojjedheetiin jira. Kanaaf galaatii isa daawwachuudhaan argachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Kanaaf isa imucha yoo kan qarshiidhaan bitamu sana fayyadamtanii nobody kan jettu kanarra yoo kaattan onlaayinii irra jiraachuu keessaniif dhiisuu keessan bifa kanaatiin isiniif dhoksa jechuudha. Kanaaf homaa wanti tokko si yaaddeessu kana keessaa hin jiru jechuudha. Waa'ee siitingii imo barbaachisoo irratti immoo wantoota hedduu isiniif hojjedheetiin jira. Chaanaalii koo keessa seenuu qofaadhaan daawwachuu ni dandeessu. Kanaaf viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kun kana fakkaata jechuudha. Akkasii waa irraa baratan abdiin qaba. Inni kan biraan chaanaalii koodha jechuudha. Chaanaaliin koo maqaan isaa OTS Elsay kan jedhu kanadha jechuudha. Chaanaalii kana keessa seenuudhaan suuraa koo kanarra cuqaasuudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Imoon amma isin jedhesi suuraa koo kanarra innaa isin cuqaastanii bifa kanaatiin OTS Elsay channel kan jedhu bifa kanaatiin isiniif baay'ee. Achi booda gara viidiyootti ni dabartu. Kunoo gara viidiyootti bifa kanaatiin darbuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo kan jedhu kanatti innaa isin dabartanii akka kanatti gadi isiniif baasa jechuudha. Saniin booda wanti isin godhattanii iddoo kanarraa viidiyoo waa'ee imo irratti isiniif hojjedhe sana kunoo iddoo kanarratti argachuudhaan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Liinkii isaa yookiin appilikeeshinii isaa argachuu ni danda'ama jechuudha. Viidiyochi kunoo isa addanatti agartan isa kanadha. Kanaaf isa kana ta'uu isaa beektanii as jala galuudhaan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Liinkii isaa kunoo viidiyoo chaal tokkootiif ennaa bantan diskiriipshinii jala kaayatee waan jiruufi kunoo iddoo kana barreeffama kanarra cuqaasuudhaan appilikeeshinii itti argachuu ni danda'ama jechuudha. Kunoo imo qarshiin bitamu tola as tuquudhaan buufadhaa kan jedhudha waan ta'eef isa kana cuqaasuudhaanidha jechuudha kan isin argattanii. Kunoo liinkii kana innaa bantanii gara imo isaa qarshiidhaan bitamu sanatti isin geessa. Isin garuu qarshii tokko osoo hin baasiin argachuu ni dandeessu jechuudha hordoftootiyya. Iddoo kana keessaa gaa barumsa hedduu isiniif gadhiiseetiin jira. Wantoota hedduudha jechuudha chaanaalii koo keessatti kan gadhiifamanii jiru. Barreeffama
isaanii dubbisuu qofaadhaan immoo calma jettanii bira hin darbinaa viidiyocha banaatii ilaalaa wanti isin fayyadne hin jiru jedheetii yaada akka mataa kiyyaatti as keessa wantoota furmaata namaaf ta'an as keessatti wantoota hedduu waan gadhiisee jiruufan akkanis isiniin jedhe jechuudha hordoftootiyya ammaaf oduu isinitti hin baay'isu ergaan kana isiniin jedhe niigaa jechuudha waa'ee iimoo irratti gaa kana jechuudha kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe guyyaa irraati kana akka isin fayyadillee abdiinan qaba yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma sa'a muraasa booda viidiyoo kan biraan deebinee wal agarrutti nagaan naaf tura.